Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad godina Harargee Bahaatti misooma qamadii bona hojjetamaa jiru daawwatan. Dabalata oduu kanaa gaaddisa ittaanaa akka taanuti qindeessiteeti. Daawwannaa kanarratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad giifti duree Zinaash Taayyaachoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni federaalaa fi naannoo argamaniiru. Daawwannaa gammoojjii Harargee Bahaatti misooma qamadii bonaa hojjetamee jiru daawwataniiru. Dhamaanii hojjechuu fi arguu dandeenyaan Itoophiyaan gargaaramuu jalaa baatee kan biroo gargaaruu ni dandeessi. Hojii kanas cimnee kan itti fufnu ta'a jechuun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad kan dhaaman torban kana keessa. Guddinni galmeessinu kamiyyuu Oromummaa keenya giddu galeeffachuu qaba jedhani pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Gabaasa dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Boorana 72ffaa geggeeffame irratti argamuun ergaa kan dabarsan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa aadaa fi duudhaa gabbataa kaleessaa irra dhaabbannee boruu keenya ijaarrachuu qabnaa jedhan. Guddinni galmeessinu kamiyyuu Oromummaa giddu galeeffachuu qabaas ibsanii Oromoon aadaa isaa ganamaatti yoo deebi'ee injifannoo galmeessuu akka danda'uu fi haaromsi aadaa Oromoo amma geggeessuuf itti deemaa jirru galmoota 3 milkeessaa jedhan. Jalqaba irratti barnootaaf teekinooloojii kan milkeessuu ta'uu himuun kanaaf barnoonni sirna gadaa fi safuu barnootaa keessatti baratamaa jiraachuus dubbataniiru. Ammayyaa'uun aadaa fi duudhaa ofii beekuu waan ta'eef uummanni Oromoo haaromsa aadaa geggeeffamuu fi jiru tumsuu akka qabus dhaamaniiru. Sirna gadaa haaromsaan booda jabaatee itti fufuu kana caalmaatti addunyaatti beeksisuu fi mootummaan naannichaa hojii eegale cimsee kan itti fufu ta'uu eeranii ardaa jilaa badhaasaa misoomsuu fi kan hojjetamu ta'uu pirezidaantii Shimallis kan ibsan torban kana keessa. Guyyaan dubartoota addunyaa Maarcheet akka biyyaatti magaalaa Shaggaritti sagantaa garaagaraatiin kabajameera. Dabalata oduu kanaa gaaddisa ittaanaa akka taanuti qindeessiteeti. Ga'oominni dubartootaa ijaarsa biyyaa keessatti shoora olaanaa qaba. Kana dhugoomsuufis mootummaan naannoo Oromiyaa fayyadamummaa dubartootaa gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaan mirkaneessuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jira. Bu'uuruma kanaan guyyaa dubartoota addunyaa Maarch 8 akka biyyaatti magaalaa Shaggaritti sagantaa garaagaraan kabajameera. Sagantaa kanarratti afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan haasaa taasisaniin jijjiirama biyyaa utubuu fi ce'umsa dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa mirkaneessuu keessatti hirmaannaan dubartootaa bakka olaanaa qabaachuu ibsuun waggootan jijjiirama kana keessatti hirmaannaa dubartootaa mirkaneessuu irratti hojii guddaan hojjetamuu ibsaniiru. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin bara kana guyyaa dubartoota addunyaa yeroo kabajamu jijjiirama ariifataa itti fufiinsa qabu hirmaannaa dubartootaan kan milkaa'u ta'uu hubatamuu qaba jedhaniiru. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Mabraat Baacaa gama isaaniitiin dubartoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee bakka bu'ummaa hin qabne bahachaa jiraachuu kan himan torban kana keessa. Afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan godina Booranaatti hojiilee misoomaa garaagaraa daawwataniiru. Dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan daawwannaa taasisaniin neetworkii bishaan dhugaatii Booranaa Marsaa tokkoffaa Qancaroo Simuu kuusaa bishaanii fi ujummoo diriiraa jiru ilaalaniiru. Hojii hojjetamaa jiru gaarii ta'us hamma barbaadame deemaa waan hin jirreef hooggansi sadarkaan jiru hojicha cimee hordofuu qabaa jedhan. Piroojeektiin neetworkii bishaan Booranaa kun yoo xumurame hawaasa Booranaa rakkoo bishaanii cimaa qabu kanaaf abdii guddaa waan ta'eef sababa kontiraaktaroonni wal jala fuudhaa oolaniin kana caalaa harkifachuu akka hin qabne Aadde Sa'aadaan hubachiisaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa qabannee dhiyaannee kanarratti xumurreerra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin waliin ture Marshaa Shophaa fi gaaddisa ittaanaa turre. Odeeffannoo dabalataa fi fuula Feesbuukii, Yuutuubii, Tiiktookii, Teelegiraamii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jechaa torban oduuwwan kan biroon hanga deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.